karaa gabaabaadhaan lakkoofsa deesimaalii ta'e walii hiruu. In short way, how we can define decimal number. For example, fakkeenyaaf 0.99 hiruu duwwaa tuqaa takka 99 hiruu duwwaa tuqaa 99 hiruu duwwaa tuqaa 3 jennu fakkeenyaaf. Amma asii deesimaalii booda lakkoofsa meeqa qabna? Takka 2 ni barreeffanna. Deesimaalii tuqaa booda meeqa qabna? Asitti takka qabna. Takka qabnaa meeqa meeqa takka gama gubbaan 2 irreessoo takkaa jettaan. Takkaa siyaafin.